Hello barattoota nagaan koo bakka jirtanitti isin haa qaqqabu. Akkam jirtu isiniin jechaa har'a barnoota maatimaatiksii kutaa salgaffaa mata dureen isaa solving equations kan jedhu waliin kan barannu ta'a. Egaan kutaa kana keessatti chapter 3 yookiin immoo unit 1 part 1 kan wal wajjiniin barannu ta'a. Gamanumaan subscribe gochuudhaan, share gochuudhaan akkana hordoftan, akkana duukaa buutan isiniin affeera. Unit outcomes kana jalatti yookiin immoo boqonnaa kana chapter 3 maatimaatiksii kutaa salgaffaa erga barattanii booddee wantoonni isin beekuu qabdan kanneen armaan gadiiti. By the end of the unit, you will able to know about the revised linear equations in one variables. Kana jechuun egaa linear equationii variabilii tokko of keessaa qabu maal akka ta'e beekuun isinirraa eegama jechuudha. Itti aansuudhaan use different techniques of solving systems of equations in two variables. Equationota variabilii lama of keessaa qaban tooftaalee garaagaraa fayyadamuudhaan akkamitti akka furuu dandeessan sirriitti beekuu qabdu jechuudha dhuma chaaptarii kana irratti. Additionally, solve simple equations involving absolute values. Egaan kunis solve simple equation involving absolute values. Bifa absolute valuetiin equationota sasalphoo jiran illee solve goonee kan nuti waliin ilaallu ta'a. Compute equations involving exponents and radicals. Equationota bifa exponentii fi radicalii ta'anis waliin solve gochuudhaan dhuma chaaptarii kana irratti understand gochuu kan isin qabdanidha. Solve quadratic equations. Akkasuma quadratic equations illee maal akka ta'an, apply equations on real life situations. Qabatamaadhaan immoo gaaffiiwwan yookiin immoo equationota jiran jireenya guyyaa guyyaa keessatti apply gochuudhaan maalirra akka isaan oolan, eessatti akka nuti fayyadamnu illee sirriitti kan beektan ta'a jechuudha. Kanaaf egaa gabaabumatti kontentiin chapter 3 maatimaatiksii kutaa salgaffaa chapter 3 kanneen armaan gadiitii gabaabsinee yeroo nuti kontentiidhaan baasnu. Revision of linear equations in variable. Linear equation ta'e variable tokko qofa kan of keessaa qabu. Kanaan dura barnoota keessan elementary keessatti illee barachaa turtanii isa kana irra deebiidhaan revise goona jechuudha. Itti aansuudhaan systems of linear equations into variables. Kana jechuun immoo linear equationii variabilii lama of keessaa qaban sirriitti detailii kan barannu gaaffii garaagaraa kan solve goonudha. Solving non-linear equations. Akkasuma equationota non-linearii ta'an. Linear jechuun maal akka ta'e dura understand erga goonee booda non-linearii equationonni ta'an immoo kanneen akkamii akka ta'an illee waliin kan ilaallu ta'a jechuudha. Applications of equation. Kana jechuun equationota amma barannu kana eessatti apply goonaa, eessatti gargaaramnaa, implementiin isaanii eessa akka ta'e kan waliin hubannu ta'a jechuudha. Dhumarratti summarize erga goonee booddee gaaffiiwwan garaagaraa hojjechuudhaan chapter 3 kana goolabnaa jechuudha. Egaan har'a kan nuti itti fufnee ilaallu isa jalqabaa revision on linear equations in one variable kan jedhu kana itti fufnee linear equation maal akka ta'e variabilii tokko of keessaa kan qabu detailii kan ilaalu ta'a jechuudha. Egaan gabaabumatti chaptarii kana jalatti keywords kanneen jedhaman kanneen akka exponentii, quadratic equationii, completing the square, quadratic formula, graphic method, radicals wanneen kun egaa keywordii yookiin immoo chaptarii kana jalatti kan nuti sirriitti isaan jalatti understand goone hubannudha jechuudha. Kanaaf
part 1 yookiin immoo linear equation jalqabuudhaa fi mee introduction gabaabduu kana wal wajjiniin kan nuti ilaalla. Gabaabsinee introduction dhaaf akka nu malutti equation maal akka ta'e understand akka goonuu fi equations are like a balance weighing machine or scale. If you have seen a weighing machine, you may have a thought that an equal amount of weights has to be placed on either side for the scale to be considered as balanced. Kana jechuun mass balance yookiin immoo kanneen nuti wantoota lama wal bukkee qabnee ittiin balance goonu yookiin immoo mass balance yoo fudhattanii ilaaltanii qaama tokko yookiin meeshaa tokko finnee gara kanarra keenye akkasuma immoo qaama biraa finnee gara kanarra yoo keenye wantoonni kun lamaan yoo balance wal godhan lachuun isaaniiyyuu yoo wal qixxaatanii wantoonni kun balance ta'aniiru jennee fudhanna. Yoommoo gar tokkotti yoo caale if you add some weights to one side gar tokkotti yoo caalchifnee daballee garri kun gadi jechuudhaan isaa gara harka mirgaa kana jiru maal godhaa hin caalaa jechuudha. Kanaaf yeroo sanatti the scale will point on one side and the two sides are no more in balance. Yeroo sana wal caalmaan waan uumamuuf wal qixxummaan yookiin baalaansiin hin jiru jennaa jechuudha. Equations abide by the same reasonable judgment. Equationinis ilaalcha akkasii qabaa jechuudha. Equationiin kuni fakkeenyaaf x plus y is equal to 10 yoo jenne gara harka bitaarra kan jiru kun bifa saayidii tokkootiin akkasuma immoo harka mirgaarra kan jiru lakkoofsi 10 harka saayidii tokkootiin yoo wal bira qabnu egaa balaansii gochaa jirra jechuudha. Kun equationiidha jechuudha. Equationiin kun egaa wantoota balaansii isaanii eeguudhaan kan nuti ittiin madaallu jechuudha. Haa ta'u malee whatever on one side of equal sign must have exactly the same value on the other side. Otherwise it becomes inequality. Egaan jarri kun egaa gar tokkotti yoo caale caaluu mala yookiin immoo wal qixa ta'uu mala jechuudha. Kanaaf yookiin equalityidha yookiin immoo inequalityidha jechuudha. Kanaaf egaa waa'ee equation yeroo yaaddan wantoota lama x plus y is equal to 10 yoo jenne wantoota garra tokko jiran garree biraa warra jiraniin wal madaalchisuu keenya akka ta'e yaadatti qabachaa waa'ee linear equation kana egaa kutaa gadaanaatti akka barattan kitaabni keessan isin yaadachiisaa. In the earlier grades you learned about linear equations in one variable and the method to solve them. Linear equation variable tokko qofa of keessaa qabuu fi akkamitti akka solve godhamu kutaa gadaanaatti barattanii jirtu. Garuu asittis revise goonaa jechuudha. Kutaa kana keessatti egaa waa'ee linear equation variable tokko of keessaa qaban waliin ilaallaa. Dabalataan immoo paartii biraatiin linear equation variable lama of keessaa qaban akkamitti akka solve goonu kanneen akka absolute value fi exponents radical and quadratic equation waliin barannaa jechuudha dhawataan. Egaan waa'ee linear equation in one variable yoo ilaallu linear equation in one variable yoo ilaallu revisionidha kuni keessa deebi'aa jirra barattaniittu sirriitti isinii gala jedheen yaada. Kana jechuun maal jechuudha? A linear equation in one variable means linear equation in one variable jechuun maal jechuudha isinitti fakkaata? It has only one variable. Variable tokko qofa of keessaa qaba jechuudha. Like x, y or any letter but not two different one together. Amma fakkeenyaaf x is equal to 10 yoo jenne
kuni it have only one variable dha jechuudha. X qofa qaba jechuudha. Argitanii? Kanaaf when we say linear variables which is one variable, it have only one variable. Okay? Variable tokko qofa of keessaa qaba jechuudha. Additionally, the variables has power 1 or not square, not multiplied with another variable. Argitanii? X times y is equal to 10 yoo jenne amma kun variabiliin lama x fi y waliin baay'atee jira jechuudha. This is not linear variable which is one variable jechuun dandeenya jechuudha. One variable linear equation ta'uu danda'u jechuudha. Fakkeenyaaf x square is equal to 10 yoo jenne x kuni maal ta'eera? Square ta'eera jechuudha. Square ta'uu qabu. Power isaa it is only power of 1. Power of 1 yoo ta'e it is one variable jenna jechuudha. One variable jenna. I hope you have understand what is a linear equation in one variable. The linear equation in one variable is it have only one variable and it have only power of 1. It does not square, it does not multiple of with another variables. Okay? For example, this is the activity 3.1 from your textbook. It says that determine each of the following is linear equations in one variable or not. Equation armaan gadiitti isin argitan kuni linear equation one variable akka ta'anii fi kanneen hin taane adda baasii jedha jechuudha. Determine godhii jedha. Kanaafi mee let us start from A. A says that 10x is equal to 20. These have only one variables and it have only power of 1. Okay, so this is it is linear in one variable. Okay, it is linear in one variable. Let us letter number B, 22 x minus 11 is equal to 0. 22x. So this one also it have only one variables and the power of x also only 1. Okay, so this also linear in one variable. The next C is 4x plus 9 is equal to negative 11. So the same as to others, this one is linear in one variable. The letter D says that 7x is equal to 0. Okay, this also only one variable. Okay, only linear in one variable. Let us see the letter E. The letter E says that x squared plus x is equal to 2. It have only one variables, the same x and x, but the power of x is equal to 2 or it is squared. So this one cannot be a linear in one variable. Okay, so this is not linear in one variable. Okay, let us letter F says that x plus 2y is equal to 1. So this one is x and y are two variables. Okay, so this is linear in two variables. It does not linear in one variable. Okay, I hope you have understand, and let us go to G letters. The G letter says that 4y plus 5 is equal to minus 1/8. So this is the variable y and it is only one variable, and we can say that it is linear in one variable. Okay, the H is 2a plus 3 is equal to 4. If you see here the variable is a, we can say that the variable is a or x or y or w, whatever.
Okay, but in these equations there is only one variable, that is a, so we can say that linear in one variable. Okay, when we come to I, 3 times n plus 5 is equal to 2 times minus 6 minus n and minus 2n. Okay, this one also one variable. Okay, one variable. And the j is 3x plus 6 is equal to 0. This is also linear in one variable. Y is equal to x. Okay, this is two variables, and x square minus y is equal to 0. This is not a linear. Okay, it have square the power and it is two variables x and y, so this is not linear equations. I hope you have understand something from this. We will continue to define the linear equations in one variables. Detail under the definition of 3.1. Okay, when an equations in one variable has exponent equal to 1, okay, equal to 1, and it is said to be linear equations. Okay, when an equation in one variable has exponent equal to 1, exponent jechuun power jechuudha. Okay, fakkeenyaaf x power of 2 yoo jenne the 2 is exponent or power jennee waamnaa jechuudha. Okay, garuu one variablein yeroo hundumaa x power of 1 dha jechuudha. Exponentiin isaanii tokkodha jechuudha. Okay, it is said to be linear equation in one variable. It is of the form of ax plus b is equal to 0, where x is the variable and a and b are real coefficient or constant numbers, and a does not be equal to 0. Okay, kanaaf bifa ax plus b is equal to 0 dha jechuudha. As keessatti x'n keenya variableidha. X'n keenya variableidha. A fi b'n immoo real numberii yookiin immoo coefficientii lakkoofsa constantii ta'anidha jechuudha. Okay, kanaaf a'n keenya 0 irraa adda ta'uu qaba. Adda ta'uu qaba. A times a'n keenya 0 yoo ta'e 0 times x'n 0 waan ta'uuf a'n keenya yeroo hundumaa linear equation ibsuudhaaf 0 ta'uu qabu jechuudha. This equation has only one solution. Kanaaf egaa solutioniin isaanis tokkitti qofadha jechuudha. Equationonni haala kanaan jiran. Kanaaf equationiiwwan kana solve gochuudhaaf linear equationii one variable ta'an kana solve gochuudhaaf steppii 4 deemna. Steppiiwwan kunneen tokko use LCM or least common multiple kan jedhamu yookiin immoo hawaagaa walii xiqqichaa barbaannee maal goona salphisna jechuudha. Yoo bifa fractioniitiin kan jiran ta'e use LCM or least common multiple to clear the fractions if n. Yoo bifa a over b tiin kan jiran ta'e kan isaan salphisu barbaannee yookiin immoo hawaagaa walii xiqqichaa isaanii barbaanneeti ittiin salphisna jechuudha. Sana booda simplify both sides ni salphisna. Itti aansuun isolate goona. Variable keenyaa fi gatii isaa addaan baasna. Sana booda verify goona jechuudha. Verify goona. Steppiiwwan kana gabaabsinee yeroo nuti example ittiin hojjennu sinii galaa jechuudha. Mee example kana haa hojjennu. Example 1 from your textbook, it says that solve for x if a in the x plus 2 is equal to 0. X plus 2 is equal to 0. Duraan dursitanii equationiin sin solve gootan sun linear equationii one variable dha moo linear equationii into variable dha jettanii adda baafachuu qabdu jechuudha. This is a linear in one variable. It have only one variable, that is x, and the power is 1. Okay, so x plus 2 is equal to 0. It is not a fraction and it is normally simple equations. Okay, to solve gochuudhaaf maal goona amma gatii x kana waan barbaannuuf
add on -2 on both sides. -2 kana gama lachuutti idaanaa jechuudha. Gama lachuutti x plus 2 plus -2 is equal to 0 plus -2. Kun akkasiniif galuuf didiriirfamee lakkoofsa x gabaabsinee amma fakkeenyaaf x plus 2 is equal to x plus 2 is equal to 0 kan jedhu kana x keenya gamanatti hambifannee 2 kana wal qixarra achi dabarsinee x is equal to -2 jechuu dandeenya jechuudha karaa gabaabaa. Garuu akka isinii galuuf equation kana irratti x plus 2 plus open bracket -2 is equal to 0 plus open bracket -2 close bracket akka isinii galuuf jechuudha. Positive lama ida'uu negative lama 0 ta'a jechuudha paartiin kun 0 ta'a. 0 ida'uu negative lama ammoo negative lama ta'a jechuudha gabaabumatti. Kanaafi gatiin x keenya meeqa ta'e jechuudha? Negative lama ta'e jechuudha. Kanaaf negative lama kana fiddanii yoo bakka x kana buuftan negative lama ida'uu lama 0 fidaa jechuudha. Is equal to 0. Kanaaf harka mirgaarras harka bitaarras kan jiran 0 dhufu lachuun isaaniiyyuu wal qixaa jechuudha. Kanaaf haala kanaan jechuudha kan nuti hojjennu. Lakkoofsa leeterii B irra kan jiru 3x plus 4 is equal to 10 jedha. 3x plus 4 kana gatii x argachuudhaaf -4 gamarrattis gamanattis yoo idaane ni arganna jechuudha. 3x plus 4 -4 10 -4 gama lachuu irratti daballaa jechuudha. Yoo barbaanne immoo gabaabsinee 3x plus 4 is equal to 10 kan jedhu kana lakkoofsa gara lakkoofsaatti yoo dabarsine lakkoofsa 4 kana gamana finnee -4 goonaa jechuudha. Inni asitti positive ta'ee jiru kun gaafa wal qixarra darbu negative ta'a jechuudha. 3x is equal to meeqa ta'a jechuudha? 6 ta'a jechuudha. Kanaaf over 3 x keenya kophaatti hambifachuudhaaf yookiin isolate gochuu jedhamanne kun isolate goona gamanas over 3 gamanas over 3 yoo goon 3 hiruu 3 tokko waan dhufuuf 1x dha. 6 hiruu 3 meeqa ta'a? 2 ta'a jechuudha. Kanaaf x is equal to 2 ta'a jechuudha. Okay? X is equal to 2 ta'a jechuudha. Karaa gabaabaadhaanis haala kanaan hojjechuu ni dandeenya jechuudha. So when we see the example 2 solving 5 over 4x plus 1 over 2 is equal to 2x minus 1 over 4. Kun amma gaaffii kana xiinxaltanii yoo ilaaltanii fraction numberii qabaa jechuudha. Fraction numberii yoo qabaate maal fayyadamnan jedhee LCM fayyadamna jechuudha. Least common multiplication. Kana barbaannee maal goona? Dursa salphifachuu qabnaa jechuudha. Kanaaf amma gama lachuu afuriyyuu baay'isne gamanas afuriyyuu baay'isne maal argan? Okay? Afuriyyuu baay'isne afur gubbaa kan jirtu kana jalaa yoo hirre afur ishii kana hiruu afur ishii kana tokko taati afur ishee kanaanis yoo baay'isne yookiin immoo detail isaa gadi siqnee yoo ilaalle 5x over 4 plus 1 over 2 is equal to 2x minus 1 over 2. So let us multiply by 4 both sides. When we multiply 4 by both sides using LCM to clear the fraction. Fraction keenya kana balleessine gara
linear equation gabaabaatti deebifachuu qabna jechuudha. Sana booda gaafa ittiin baay'isnu maal dhufaa? 5x plus 2 is equal to 8x minus 2 ta'a jechuudha. Argitanii ishuma asitti afuriin baay'isne sana afur ishee kanaan tokko taatii, afur isheen kun gamanattis kanaan hin baay'istii, afur taatee sitti afur hiruu lama taatii, afur isheen kun kanaa yoo baay'atte 8 taatii, afur ammas immoo ishee kanaa yoo baay'atte afur taatii, afur ishee kana hiruu lama taatii jechuudha. So simplified equation argannee jirra jechuudha. Argitanii kana erga salphifannee booda warra wal fakkaata walitti dabarfanna jechuudha. 5x kunii fi 8x kun wal fakkaatu waan ta'eef gar tokkotti ceesifannaa. 2 kunii fi -2 kun immoo lakkoofsa variable of biraa hin qabne waan ta'eef wal fakkaatu waan ta'eef gar tokkotti sassaabnaa jechuudha. Okay, 5x plus 2 minus x is equal to 8x minus 2 minus 8x. Okay, kanaaf 8x keenya ishee 8x keenya 5x plus 2 minus 8x is equal to 8x minus 2 minus 8x. Okay, minus x ishee kana gamanatti akkana finnaa, gamanaan gara lachuurraa yoo hir'isne minus x ishii kanaa fi ishii kana gama lachuutiin yoo hir'isne maal ta'a jechuudha. Asirratti minus 3x plus 2 is equal to minus 2 ta'a jechuudha. Minus 3x 8x minus 8x fi plus 5x minus 3x ta'a. Asitti lama qabna. Minus x keenya gamana jirti, lakkoofsa immoo gar tokkotti dabarsinaa jechuudha. Gar tokkotti yeroo dabarsinu lakkoofsa minus 2x ishii kana immoo gama lachuurraa hir'isnaa jechuudha. Gamanattis minus 2x 2 daballa, gamanattis minus 2 daballa. Sana booda minus 3x is equal to minus 4 ta'a jechuudha. Okay, sana booda isolate goona jechuudha. Simplify erga goone booddee isolate goona. Over minus 3 yoo jenne, over minus 3 yoo jenne gama lachuu x is equal to minus baddi 4 over 3 ta'a jechuudha. Sana booda isolate goonee jirra jechuudha. Isolate goonee erga jirree goone booddee verify gochuudhaaf gatii x keenyaa kana fuunee bakka x kana gashinaa jechuudha. Okay, bakka x kana gatii x keenyaa kana gama lachuudhaan calculate goona jechuudha. Left side fi right side kana keessa gashuudhaan calculate goona jechuudha. This is our equations. So in our equations let us calculate the left hand side. Okay, left hand side yookiin gama kanarra warra jiran gatii x kana yoo keessa galchine maal ta'a? 5 over 4 times 4 over 3 plus 1 over 2 ta'a. Dhumarratti gatii x keenya meeqa arganna jechuudha? 13 over 6. This is left hand side dha jechuudha. Okay, kan ishii kana argannee jirra. Gaafa calculate goon valuun kun hundisaa meeqa dhufa jechuudha? Meeqa dhufa? Okay, 13 over 6 dhufa jechuudha. Right hand side is gaafa calculate goonu right hand side keenya gatii x keenya kana finnee bakka kana yeroo gashuun yookiin 4 over 3 bakka kana galchuudhaan 2 times 4 over 3 minus 1 over 2 calculate gaafa goonu 13 over 6 ta'a jechuudha. Okay, left hand side is 13 over 6, right hand side also 13 over 6. Okay, amma gara bitaarras kan jiruu fi gara mirgaarra kan jiru wal qixa dhufeera jechuudha equationin keenya. Kun maal argisiisa? Gatiin x keenya sirriidha jechuudha. Gatiin x keenya nuti finnee asitti arganne sun it is correct jechuudha. This is verification jedhama jechuudha. Verification jechuun left hand side fi right hand sidein valuun keenya gaafa wal qixa ta'u gatiin x nuti arganne sun sirrii ta'uu isaa nu hubachiisa jechuudha. Okay, the other example is says that the length of the leg of an isosceles triangle is 6 centimeters more than it is base length.
Okay, leeggiin isosceles triangle hammam beezii isaarraa harka 6 hin dheerataa jedha. If the perimeter of the triangle is 54 centimeter, then find the length of the sides of the triangle. Okay. Asirratti kan isin hubattan isosceles triangle dha. Akka image kanarraa argaa jirtanitti triangle base length isaa b kanadha. Base length isaa 2 qaba. Karaa lachuuyyuu kun b dha, wal qixadha jechuudha. Isoscelesiin base 2 wal qixadha. Length isaa garuu a kanaan bakka bu'eera. Length yookiin immoo dalgeen tokko warra lamaan irraa addadha jechuudha. Perimeter yeroo jennu dheerina leengizoota kanaa asii dhufanii tootaalii isaa yeroo naanna'amanii walitti da'aman jechuudha. This is perimeter jedhama. Okay? Leengiziiwwan kana sadan gaafa walitti idaanu tootaaliin isaa perimeter jedhama jechuudha. Okay? Beeziin isaa garuu b kanaa fi kanadha. Isaa wal qixadha. A'n immoo leengiziidha. Leengiziin immoo b fi a kanarraa ni caalaa jechuudha. Jarri kun lamaa yoo walitti da'aman garuu a kanarraa harka 2 caaluu jedha. Kanaaf maal barbaadi jedhee leengiziiwwan kana barbaadi jedha jechuudha. So let us assume the base meter is a. Beezii isaa kana mee a haa jennu jechuudha. Fageenya asii kaasee amma asitti jiru kana a haa jennu. Each length is equal to b is equal to a plus 6. Okay? B'n kun tokkoon ishii maal taate jechuudha? A plus 6 taati jechuudha. So parameetrii isaa yeroo argan maal ta'a? The equation parameetiriin leengiziiwwan saayidiiwwan sadaniiti isiniin jedheen jira. Parameetiriin isaa leengizii isa jalaa sana fakkeenyaaf asitti isiniin kaasaa. This is A, this is B, this is B. Okay, so perimeetiriin isaa A plus 2 times A plus 6. Okay, 2 times A plus 6. Ishiin kun B tokkittiidha jechuudha. B'n tokkittiin kun B 2 qabna waan ta'eef B waan ishii kanaaf kanadha. 2 times A plus 6 ta'a is equal to 54. This is perimeetiriidha jechuudha. So A plus 2 times A, this is 2A, and 2 times 6 is 12 is equal to 54. 3A is equal to 42, A is equal to 14. Okay, A'n keenya 14 ta'a. Asirratti erga A arganne booda B'n keenya immoo A plus 6 jenneerra waan ta'eef B is equal to A plus 6 waan jenneef bakka A kana 14 gashuudhaan maal arganna? B keenya arganna jechuudha. Okay, B'n keenya 20 ta'a jechuudha. Okay, so we have calculated the base and the length of our isosceles triangle. Okay, kun egaa equationidha jechuudha. Indirectly equationidha. Equationiin kun immoo bifa kanaan isinii dhufuu ni danda'a jechuudha. Mee revision of linear equation in one variable kana jalatti exercisein jira. Exercise 3.1 kana waliin calculate goona. Exercisein kun lakkoofsa tokko irratti maal jedha? Solve the following linear equations jedha. Solve godhii jedha. Solve jechuun furii jechuudha. Linear equationii kana furii jechuudha. By the way, linear equationii yeroo jennu one variable yoo ta'e fakkeenyaaf tuqaadha. X'n keenya amma fakkeenyaaf xiyya x kana fudhannee 0 irraa gara x'n keenya gara positive numberiitti deema yoo ta'e linear equationiin tuqaa wayii taati jechuudha. Linear equation in one variable yoo ta'e x is equal to 1 amma yoo jenne x is equal to 1 yoo jenne tuqaadha jechuudha. Tuqaadha. Leengizii linear equation in one variable yoo ta'e tuqaadha malee maaliin qabu xiyya yookiis immoo equationii dheeratuun qabu jechuudha. Yookiin x y z jennee x y jennee bifa kanaan equationii nuu kennuun qabu jechuudha. It is only pointidha jechuudha one variable yoo ta'e. Okay? Kanaaf equationiiwwan kana solve gaafa goonu irraa kaanee
amma lakkoofsa sadiitti jira isaan kana tokko tokko isaaniitiin solve goona jechuudha. A says that x plus 7 is equal to 0, b is equal to x plus 4 is equal to 9. Gatii x kana barbaannaa jechuudha. We find the value of x. Okay, it is only one variable. This is also one variable. Here also one variable. And this is also one variable. This is linear equation in one variable. Okay. Kanaaf gatii isaanii barbaanna. Gadi siqxanii lakkoofsa lama irratti yoo ilaaltan 10x plus 7 is equal to 13 minus 5x. This also linear damo linear miti. Gatii x keenya minus 3 galchiiti. Amma sitti maal jedha verify dha. Gatii x keenya nuu kenneera. Gatii x kana as keessa galchuudhaan left hand side kanarra kan jiruu fi right hand side kanarra kan jiru wal qixa miti kan jedhu verify goonaa jechuudha. Okay? Lakkoofsa sadii irrattis if the sum of two consecutive numbers is 67 then find the numbers. Lakkoofsi walitti aanan lama yoo walitti ida'aman lakkoofsa 67 kennu lakkoofsota walitti aanan sana lamaan barbaadii jedha jechuudha. The sum jechuun ida'uudha. The consecutive jechuun lakkoofsota walitti aananii dhufan jechuudha. Okay? Kanaaf isaan kana solve goonaa jechuudha. Mee eerra haa kaanu lakkoofsa tokko eerra kaanee solve haa goonu. A says that x plus 7 is equal to 0. Simply we can say that x is equal to minus 7. Equationin akkasii yeroo isinitti dhufutti x plus 7 kana 7 keenya maal goona equal to kanarra gaafa as qaxxaamursinu negative 7 ta'a jechuudha. Negative 7 ta'a. Gabaabumatti x is equal to minus 7 ta'a jechuudha. Kanaafiyyuu minus 7 fiddanii iddoo kana yoo keessan minus 7 plus 7 is equal to 0. When you verify it is also equal. Okay? Gamalachuu 0 waan ta'uuf sirriidha jechuudha. B'n keenya immoo x plus 4 is equal to 9. So lakkoofsa wal fakkaataa walitti dabarsinaa. 4 gaafa dabarsinu negative 4 ta'a. 9 minus 4 is equal to x ta'a. X is equal to 9 minus 4. X is equal to 5. Okay? C 2x minus 7 is equal to 3. 2x minus 7 plus 7 gamalachuutti torba positive yoo idaane kun 0 wal gooti. Asitti immoo 10 ta'a. Gabaabumatti 2x is equal to 10, x is equal to 5 ta'a. Yookiin gabaabumatti minus 7 kana gaafa dabarsitan plus 7 ta'a. Kun 10 ta'a jechuudha. 2x is equal to 10 is equal to 5. So the value of x is equal to 5 ta'a jechuudha. So D says that 3x minus 7 is equal to minus 10. 3x is equal to minus 10 plus 7. Kun gaafa achi darbu plus 7 ta'a. 3x is equal to minus 10 plus 7 minus 3 ta'a jechuudha. So x is equal to over 3 yoo gootan asitti over 3 gamalachuu over 3 yoo gootan x is equal to only minus 1 is left. E says that 5x minus 8 is equal to 2x. Amma asitti variable x tokko jira garuu gamalachuu irra waan jiruuf warra wal fakkaata walitti dabarsina jechuudha. 2x gamanatti as dabarfanna minus 8 kana immoo gamana finna yeroo as darbu positive ta'a. Minus 2 gaafa as ce'u minus negative ta'a. 5x minus 2x is equal to minus 2 plus 8. So 5x minus 2x is 3x. Positive 8 minus 2x is equal to positive 6 over 3. Both sides make over 3 and x value is 2. Okay? So F says that 10 times x plus 10 minus 7 is equal to 130 or 30. So when we multiply 10 by x, 10x plus 10 times 10, 100 minus 7 is equal to 13. When you solve it, 10x is equal to 13 minus 93, and 10x is equal to minus 80. The x value is equal to negative 8. Okay, so G also like that. Haaluma kanaan calculate goona. Gaafa calculate gootan kanas y minus 7 argattu.
number 2 gaafa hojjennu akkuma dura isiniin jedhe gatii x negatiiva 3 nuu kenneera. Gatii x kanas keessa gashuudhaan left hand side fi right hand side wal qixa akka ta'e calculate goonee ilaallaa jechuudha. Okay, let us input the value of x. 10x plus 7 is equal to 13 minus 5x. 10 times minus 3 ta'a jechuudha. Bakka x kana minus 3 goona plus 7 bakka kanas minus 3 goona gaafa calculate goonu gama lachuu irratti gama kanaan minus 23 dha gama kanaan immoo positive 23 dha. It is not solution. Gatiin x keenya inni asitti nuu kenne kuni sirrii miti jechuudha. Sirrii miti jechuudha. Okay. So number 3 says that if the sum of two consecutive numbers is 67, lakkoofsota walitti aananii dhufan ida'amni isaanii 67 yoo dhufe find the numbers, lakkoofsota sana barbaadi jedha jechuudha. Kanaaf solve gochuudhaaf maal goona? Let us say that the consecutive numbers are n and n plus 1. Tokko n yoo jenne inni itti aanu immoo n plus 1 dha jechuudha. Lakkoofsota walitti aananii dhufan waan ta'eef isa tokkoon n yoo jenne isa kaaniin immoo n plus 1 jenna jechuudha. Kanaaf n plus 1 jenna is equal to 67 dhufu. Kan n fi n 2n dha. 2n plus 1 dha jechuudha. Kun variable keenya taati jechuudha. N kun variable keenya taati. 2n dha. Lakkoofsa tokko kana gamanatti ceesifna minus 1 taati. 2n is equal to 66 dha. N keenya lamaaf kana yoo hirru gamalachuu lamaaf yoo hirru kanas lamaaf yoo hirru n keenya kophaatti hafti meeqa taati? 33 taati jechuudha. Okay, our n is 33. n plus 1 is 33 plus 1 34 dha jechuudha. So our numbers are 33 and 34. Okay, haala kanaan karaa gabaabaa solve goone bira ga'uu dandeenya jechuudha. Egaan barattoota waan hedduu irraa barattaniitu jedhee yaada. Subscribe, share gochuu hin dagatinaa. Waan gurguddaa waliin barataa deemnaa. Egaan chaanaalii keenya hordofuudhaa fi gara YouTube keenyaatti isin geessuudhaan asirraa multi skill media jechuudhaan akka isin search gootanii YouTube irraa argattan isinan affeera. As keessatti barnoonni akka fiiziksii, kanneen akka keemistirii, maatimaatiksii hunda isaanii toora isaaniitiin chapter 1 irraa kaatanii argachuu waan dandeessaniif isaan kana hordofaa isiniin jechuun barbaada. Kanneen maatimaatiksiinis chapter 1 irraa kaasee maatimaatiksiin kutaa 9ffaa chapter 1 chapter 2 amma chapter 3tti asirratti dhoobamee jira. Multi skill media jechuudhaan YouTube keessan irratti search godhaa. Akkasuma immoo chaanaalii telegiraamii keenyaas multi skill media jechuudhaan telegiraamii keessan irratti search gochuudhaan subscribe nuuf godhaa, nu hordofaa. Viidiyoo keenya yeroo yerootti chaanaalii kana irratti isiniif ergina jechuudha. Akkasuma karaa miidiyaa Facebook keenyaallee nu hordofaa yookiin immoo Shallamee Moosisaa yoo jettan karaa Facebook keenyaas nu argachuu dandeessu. Asirraan barnoota amma asirratti hordoftan kana yeroo yerootti asirratti waan isin gallakkifnuuf Shallamee Moosisaa jettanii karaa YouTube keenyaas akkasuma karaa Facebook keenyaas yoo follow nu gootan, subscribe yoo gootan, like yoo gootan viidiyoon keenya gabaabumatti isin bira ga'a jechuudha. Egaan barnoonni keenyaaf qabannee dhiyaanne kana fakkaata. Viidiyoo itti aanuun amma walitti deebinutti nagaan turaan affeerraa kootii galatooma.